Katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu ijoollee Oromoo. Egaa baga jiraatanii warroonni feesbuuka keessan nama akkaataa namni si wajjin keessa jiru itti beekuu dandeessan har'a barumsa keenya barumsa feesbuukaati. Feesbuuka keenya eenyuun nu wajjin fayyadamu jira eenyuun nu wajjin keessa jira jettanii warreen gara koomentiitti na gaafachaa turtan har'a barumsa isinii qabadheetiin dhiyaadhe. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo feesbuuka keessan gabaabumatti akkaataa namni itti isin wajjin isin keessa jiru eega bartanii booda jalqaba dhayxanii ilaaltanii na wajjin namni isin wajjin yoo fayyadamu jiraate akkaataa ittiif jalaa baaftan isin garsiisa. Gamanumaan warroonni YouTube chaanala Maammee Jiituuf haarawaa taatan YouTube keessa deemtanii Maammee Jiituu jettanii yoo barreessitan Maammee gaa lakkoofsa lama jettanii barreessitan maqaan kiyya jechumaan isinii baasa. YouTube chaanala kana subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessan isiniin jaa. Egaa amma gamanumaan gara barumsa keenya dabarraa na waliin turtii gaarii. Egaa jalqaba irratti gama feesbuuka keessanii seentanii feesbuuka keessan keessa yeroo akkatti seentanii feesbuukni yeroo akkatti isinii baneen booda deemtanii sarara sadeen gama gubbaarraa jiru kana sarara sadeen kaanii agartanii jeetii yaada sarara sadeen as gubbaa jiru kana yeroo takkaaf irratti kilik gootanii as seentanii jechuudha. Akkatti isinii baasee booda ol harkiftanii gama jalaa kanarra seetingii enda privacy hajuu kana gama jalaa kanarratti isinii mul'ata sirriitti seetingii enda privacy hajuu kana irratti yeroo takkaaf kilik gootanii jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa akkatti isinii banee booda gabaabumatti isin seetingii filattanii as keessa seetingii hajuu kana as keessa ni filattanii seetingii kana seentan jechuudha. Suutuma na hordofaa na jala deemaa suutuma. Egaa hanga inni isinii banu eegdanii kan isinii banee booda as keessa maal filattanii egaa as keessa waan baay'ee jira wanni sirreeffamu as keessa gaa feesbuuka jechuun seetingiin feesbuukaa bakka jabduun asi waan ta'eef jecha sirritti addaan baafachuu qabdanii. Egaa akkatti isinii baasee booda gama jalqaba gubbaa kanarratti deebitanii paaswoordii enda saakuriitii bakka jettu barreeffama kana isinii mul'ata jeetii yaada. Paaswoordii enda saakuriitii hajuudhu kana jechuudha. Dhiifama paaswoordii enda saakuriitii hajuu kana asirra jechuudha. Kana filattan. Eega kana irratti yeroo takkaaf kilik gootanii booda hanga isinii obsaan eegdanii bakki filatamaan as jechuun bakki sirreessuu deemnu hundi gaa waa'ee dhuunfaa mataa isaa qaba. As keessaan hundi bakkattuu waan sirreeffamudha. Akkaataa itti paaswoordii qayyaratanis amma kuni change paaswoordii jedha kuni. Kun asitti namni paaswoordii feesbuukaa qayyarachuu barbaadan as keessaan paaswoordii bichaa qayyaruu dandeessanii. Warroonni immoo maqaa fi paaswoordii hunda qayyarachuu barbaadneettan sun gama kaaniini isaanillee isiniin barsiisa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa kabajamoo eega seentanii booda akka namni meeqaan nu wajjin fayyadamu jira feesbuuka keenyaa akkamitti jalaa baafnaa warreen jettaniif feesbuukni as keessaa jechuudha. As keessa amma kiyya gaalaksii A20ffaadha. Egaa kana beekuudhaaf nama na wajjin fayyadamaa jiruuf keessaa baasuudhaaf jecha bakka tanarratti ni dhooyinaa jechuudha. Bakka tanarratti see ol kayyattu kanarratti yeroo takkaaf asirratti yeroo gadhooyne nuuf banaa. Amma nama meeqaatu na wajjin jira kun hundinuu hagubbarraa kun kiyya kun A20 A20ffaan kuni kiyyaa jechuudha kun. Kan ammaaf harkaa qabu ana fakkaatu bakka meeqa jira as keessa bakka sadii jira sadeenuu kana sadeenuu if jalaa baasuun qaba jechuu kana sadeenuu if jalaa baasuun qaba. Egaa akkamitti if jalaa baasanii warreen jettaniif tuqaa sadeen as dura jirtu kana tuqaa sadeen kana dheeytanii loogaa out gootu jechuudha. Tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkaaf gadhooytan akkatti gama jalaa kanarra loogaa out godhii ja'a gama jalaa kanarra isinni mul'ata jeetii yaada. Gama jalaa kanarratti loogaa out godhii ja'a. Wanni adda baafachuu qabdan gama gubbaarraan jiru ka aktiif no jeetaa kun kan ammaaf itti fayyadamaa jiru kun kiyya asitti adda baafachuu qabdanii. Gama gadiitiin jiru kun ammoo sadeenuu
kuni khiyyaa miti jechuudha. Kana if jalaa baasuun dirqama jechuudha kun. Sadeen kun if jalaa baasuun dirqama kun ammoo khiyya. Kanan tuyxanii keeysan hin tuyxanii keeysan tuqaa sadeen isiniifuun baasu warri immoo isin wajjin isin keessa jiru tuqaa sadeen fuulduratti isinii baasaa jechuudha. Egaa tuqaa sadeen dhoytanii booda gama jalaa harratti loogaa ottayettu ni jirti. Loogaa otii asii tana yeroo takkaaf irra kiliik gootanii if jalaa baaftanii jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa amma tokko if jalaa baaseetiin jira. Amma lamatu naafe lamaan kanallee tuqaa sadeen kana dha'uudhaan ammallee akkasumatti loogaa goonaa jechuudha. Ammallee tokko naafe tokko dha'ee ammallee kanas loogaa godheetiin jira jechuudha. Amma kamtu naafe FB kiyya bichaatu hafee jechuudha. Facebook app Facebook kiyya qofaatu hafee keeysan fayyadamuu jirtan tuqaa sadeenuu hin baasu keeysan waan keeysan ta'eef jecha hin baasu. Warreen ammoo isin wajjin fayyadamaa jiru takka takkaan akkasitti isiniif baasaa jechuudha. Dirqama kana if jalaa baasuu qabdanii nama isin wajjin fayyadamaa jiru kana if jalaa baaftanii booda. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo barumsa keenya irraa kana fakkaata. Warroonni YouTube chaanala Maammee Jiituu taatan egaa YouTube chaanala Maammee Jiituu gama YouTube'itiin dhayxanii yoo itti barreeffattan isiniif gabaasa salphumatti isiniif baasa. Maammee Jiituu gama gubbaa kanarratti bakka ittiin barreeffatan kana dhayxanii Maammee maqaan Maammee lakkoofsa qubee gaa lakkoofsa 2 kun akkatti maqaa fi YouTube kiyyaati gama gubbaarra jira kuni. Maammee Jiituu jettanii irratti barreeffattan isiniif baasaa. Maammee Jiituu hajuu viidiyooleen kiyya hundi as jala jira waan ta'eef jecha Facebook kiyya YouTube'n kiyya kana subscribe godhuu hin dagatinaadha. Kun bakkatti viidiyooleen galakkisaa jiru. Viidiyoo kiyya isin jala deemtanii daawwachuudhaan barumsa guyyaa guyyaan asirratti isinii dabru hunda akka argattan abdiin qaba. Gamanumaan egaa YouTube channel keenya subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jaa. Egaa waan hanga ammaatti nu daawwattaniif hedduu galatoomaadha. Gaafilee qabdan hunda gama kommentiitiin gaafachuudhaan YouTube channel kana subscribe godhuudhaan share godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jaa. Waan hanga ammaatti nu daawwattaniif nu wajjin turtaniif galatoomaa uffadhaan isiniin jaa.